Fannoon Gooftaa Iyyasuus Kiristoos humna keenya. Fannoon Gooftaa Iyyasuus Kiristoos fayyisaa keenya. Warri dhootaa hin ganuu nuti garuu itti amanneerras itti fayyineerras. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifamuun kabajamaa foonsaa muruun kabajamaa dhiigasaa lolaasuun kan eebbisedha. Fannoon mukarraa, sibiilarraa, meetiirraa akkasumas warqeerraa hojjetamuu danda'a. Fannoon mukarraa hojjetamuunsaa Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa jimaataa waa mukarratti fannifameef. Fannoon warqeerraa hojjetamuunsaa qulqullummaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos agarsiisa. Fannoon meetiirraa hojjetamuunsaa immoo kabaja waaqummaa Iyyasuus Kiristoos agarsiisa. Kiristaanonni jaala fannoof qaban irra kan ka'e morma isaanii irratti illee ni hidhatu. Darbee immoo naxalaa yookiin baaqee isaanii irratti ni hojjechiifatu. Darg.Abarraa Dajaneen jedhama. Jiraataa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuuti. Baga ayyaana yaaddannoo ifa fannoo Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin isin ga'e. Ayyaana gaarii.